Barattoonni yuunivarsiitii Dabre Taaboor Gondarii kibbaa keessattuu argamu. Dhiyoo kana rokkeettii xiqqaa warri garii misaayilii jedhanii yaalanii yaaliin sun akka milkaa'ettu gabaafamaa jira. Kun ammoo suuraa fi viidiyooleen ka deeggarame. Yaaliin godhame jedhamu kunini teekinooloojiin biyya san keessatti guddachaa dhufuu fi raga kan ta'u barattoonni yuunivarsiitii fi bakka baratanii kan argatan waa kalaquu akka dandayan garsiisaa jira. Akka yaada kiyyattuu ammoo Itoophiyaa keessattuu waraana fi aadaa waraanaatiin walitti qabatee wanni faarfamulleen waraana, wanni dubbatamulleen waraana, kalaqee jirulleen ka biyya suni qonnaan saayinsii waan adda addaatiin fooyyessu odoo hin taane waan seenaan biyyi suni waraana yookaan aadaa waraanaa wajjin qabdu garsiisa. Keessattuu aadaa waraanaa yookaan waraana faarsuun kunini aadaa Amaaraa keessatti guddoo beekamaa kan irraa dubbachuu deemna. Wanni kan garsiisuu fi tokkini yuunivarsiitii kan keessatti barattoonni waan kan hojjetanii gaafati jedhanii maqaa itti moggaasan. Gaafatiin kunni Atsee Tewoodiroos mootiin Gondarii keessa ture ka Itoophiyaa ammayyaa kana bulchiinsa Walloo ka Itoophiyaa bulchaa ture zamane Masaafinti ka jedhan ka Itoophiyaa didiigii jedhan nama bara 1855 dhuma itti godhee qarooma Abisiiniyaa bakkattu deebisee nam jedhamu. Namni kunin baazuqaa yookaan ammoo madfii guddaa Oromoo Walloo ittiin balleessu Ingilizannaa hojjedha jedhee bakki gaafate irrattu maqaa isii Sebaastopol jedhe moggaase. Mangistuu Hayilemaariyaam illeen warshaa meeshaa waraanaa gaafate jedhamu qaba. Kun cuftinu aadaa waraanaa biyya sunii akka inni walirra dhalatu yookaan wal dhaalu ka garsiisu odeeffannoo kenna kaardhaa kan keessatti yaalii misaayilii yookaan ammoo rokkeettii xiqqaa yuunivarsiitii Dabre Taaboor kanaan wal qabatee seenaa waraanaatii fi aadaa waraanaa biyyi sun keessa jiru aadaa waraanaa aadaa akkasii kana irra haasa'uu deemna nu waliin turti dansa. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo waan nu daawwachaa jirtaniif hedduu isin galateeffannaa. Sagantaan keenya akkuma itti fufettu jira. Amma gobajasisaayii irra garuma naannoo Amaaraa kan keessa turre naannoo Amaaraa keessattuu misaayilii hojjannee jirra jechaa jiranii. Misaayilii kan eenyu fakkisaan hojjetan hin beeknu garuu aadaan waraanaa, aadaan waraan faarsuu, aadaan meeshaa waraanaa hojjechuu kunini waan Amaaraa keessattuu baay'ee baratame waanuma jiru tokko durumaayyuu irraa kaasee warri kun yeroo cufaayyuu kalaqni warra wanni isaan hojjetanii meeshaa waraanaatidha. Qawweedha. Jechuun meeshaa waraanaa jechuun kiyyaallee meeshaa waraanaa ammayyaa miti. Meeshaa waraanaa dullachi durii san qabatanii sanumaan jechuun fokkuranii shalalanii waraana faarsuun waraana jechuun jaalachuun dhaadheessuun kabaja saayikooloojii aadaa Amaaraatidha. Kanaaf namni tokkini nama gosa lamattuu jira. Hawaasa Amaaraa keessattuu nama gosa lamattuu jira. Qarooma irraa keessattuu tokko nama Cawaa jedhamu, tokko nama Baalagee jedhamu. Amaarii bakka lamattuu qoodama bar duree. Kun nama jechuun soosiyooloojii, antiroopooloojii Amaaraa dubbistanii baratan. Bakka lamattuu qoodama Amaarii. Cawaanna Baalagee. Cawaa jechuun madaqtan beektanii? Cawaan nam laf qabu. Namni laf qabu Cawaa jedhama. Cawaa jechuun ammaan tan nama amala gaarii, nama naamusa qabu, waan hamaamaa, waan gadhee waan hin hojjenne nama safuu eeguu jechuudha. Akka isaan ittiin beektan akkas jechuudha. Waan Baalagee hin goone. Baalageen ammoo nama waan jibbamaa, waan hawaasii hin feene, waan abaaramaa, waan fokkoo ta'e, waan ceeraa qaanii hojjetudha. Akkasii miti bardu jechuudha. Cawaa jechuun nam laf qabu jechuudha. Cawaa jedhama. Cawaa jechuun nam laf qabu. Namni laf qabu lafirra ta'a amala qaba olii gadi hin maru jechuudha. Cawaa jechuun laf qabda jechuudha. Baalagee jechuun nam laf hin qabne jechuudha. Namni laf hin qabne hin mara. Laf barbaada naannawa. Mana barbaada naannawa. Inni teessoo hin qabu ciiseenyaadha. Adiraashaa bisnoo. Baalagee jechuun nam laf hin qabne jechuudha. Laf warri qabaa bakka lamattuu qoodama. Mekwaanint yookaan kahanaatti.
Kaanaati jalattu ammoo warra Bataskaan keessatidha. Makwaaniinti jalattu ammoo warra Wattaaddar jedhamu. Wattaaddar, waxitoo addar. Nama jechuun saamichaa fi biyya bulchuuf whatever mana bahee al buluu jechuudha. Warri kun cawaa jedhaman. Qeessonni cawaadha. Laf qabanii laf Bataskaanaa. Asiraatii siisoo gabbarsiisanii mootummaa Abisiinaa wajjin lafa qoodatan. Kanaafuu qeessonni warri Bataskaan keessaa cawaadha. Baalabbaanni, Makwaaniintiin, Masaafintiin isaan cawaadha. Makwaaniintii, Masaafintii kasii godha ammoo waraanatu si godha. Kanaaf kabaja jechuudha naannoo Amaaraa keessa wanni namni beekamuun tokko Mislene, Cikashum, Balambaras, Qanyazmaach, Giraazmaach, Raas Bitwaddad kun cuftunu kabaja saamichi lafaa hannaan walittu ta'udha. Waraana. Digrii wanni jedhamu hin jiru, injiinar wanni jedhamu hin jiru, bulcha wanni jedhamu hin jiru. Bulchaallee kataate qawween taate. Balambaraas taate nan bulchita. Qanyazmaach taate nan bulchita. Giraazmaach taate nan bulchita. Kanaaf gaafa Oromiyaa qabatan Giraazmaacha abalu, Qanyazmaacha abalu jedhanii namuma gosa ka Arsii tokko, ka Booranaa, ka Wallaggaa, ka Shawaa itti qoodan. Damina Balambaraas jedhani. Maal jennaan warri sirni gadaa, sirni qaalluu maali waan jedhan tokkolleen hin jiru. Hoggansi qawween dhufa, waraanaan dhufa, humnaan dhufa, kanattuu amanan. Waan taateef warra Oromoollee ka dhufe abbootii gadaa sirni gadaa hin barbaanne warruma qaalluu keessa guuranii Balambaraas akkasii, Fiitaawuraalii akkasii, Qanyazmaach akkasii, Giraazmaach akkasii jedhanii baasanii kanallee Oromoon barsuun afaanillee waan hin beeknu maqaa hin qajeelfatu. Qanyazmaachiin Qanyamaash, Giraazmaachiin Giraamaash jedhanii irra jajjabsanii achumaan akkasii bulchaa turan jechuudha. Kanaaf waraanii akka malee guddaadha. Waraana fi ammoo waraana walittuu qabatee saayikolojiin jira ka Amaarummaa akka malee guddaadha. Kanaaf namni tokkini biyya ollaa ka jiru ka Shawaa ka Wallaggaa sun akka inni weerara akka inni qabatu yeroo hunda ijoollummaa irraa kaasanii barsiisan. Maqaan itti baasan Shawaan Gizaawu, Shawaan Qixaawu, Shawaan Daany, Shawaa Raggaa maali waan akkasii kan itti baasan. Shinabbaachoo, Difabbaachoo, Ashabbaar maali Ashabbir maqaa akkasiin cufatti baasan. Saayikoloojii waraana irraa haasa'u jechuudha. Maqaan kun cuftunuyyuu. Difaachoo, Difabbaachoo, Shinabbaachoo, Tsetti Argaachoo, Ashabbir, Ambarbar maqaa gosa kanaatii fi Shawaa Raggaa maali Raggaa, Shawaan Qixaawu, Shawaan Gizaawu, Shawaan Daany jedhanii uummata ollaa ijoollummaa irraa waan akkasiitiin guddisan. Karaakterii sun akka inni qabatuuf maqaa gosa suniitti kennanii wanni jedhanii aadaa waraanaa faarsuun xoorenyinnet jedhanii jechuun militarizimiin aadaa Amaaraa keessatti waan baay'ee baratame waan akka malee jiraata. Kanaaf amma misaayilii hojjannee akkas taanee yoo jedhan namni ajaa'ibu waanuma durii irraa kaasee jira waanuma baay'ee baratame tokko jechuudha. Wanni kunin aadaan kunin aadaa jechuun Amaaraa keessattuu dhaalamaa dhufee jechumaaf jechuudha. Aadaa kanattu waraanallee nu galchaa jira. Ammaan tan waraan tayaa jiru argaa jirtani. Ka Tigraahii keessaa, ka naannoo Amaaraa keessaa weerara gara Oromiyaa. Amaarii yeroo hundayyuu saayikoloojii isaa keessatti sirballee gaafa wal fuudhanii sirbanii wal fuudhanii jaarsaaf jaartittu sirba. Jaarsaaf jaartii faarsanii. Guyyaa cidha namaa wanni si sirban ahaay gedaa'oo si sirban. Wal fuudhanii ahaay gedaa'oo maaltu fide? Wal fuudhaa horaadha. ብዙ ተባዙ ዓለምን ሙሉዳ ወልፉዳ ወልሆራ ጋብቻ ቅዱስ ነው ቀርጀች ወልፉዳ አዱኛ ሆራ ወሪ አማ ጉያ ወልፉዳ አዱኛ ሆራ ሱለ አይ ገዳው እጄሳ ፋርሰን እንደነሽ ገዳይ ሆይ ገዳይ ጀደኒ ዋን ፋሩ ወራና ካና ዋኑም ፋሩ ወራና ሳይኮሎጂ ወራና አኩን አከማለ saayikoloojii baratamaa tokko mee misaayilii warri hojjannee jiran kana halaalluti. Misaayilii warri hojjatee kan saayikoloojii waraanaa eegi ibseen dubattu. Kawasan misaayilii successful ta'e
Faannoon laawunchi godhee jira Dabra Taaborii keessatti. Waajirri kominikeeshinii Amaaraa jira. Misaayilii naannoon Amaaraa laawunchi gootee jirti. Maaliif akka isaan barbaadan hin beeku. Waa'ee aadaa waraanaa kana jechuun Amaaraa qofa jennaan aadaan siyaasaa Itoophiyaallee kan Oromooleen sanuma taatee jirti. Amma namni jechuun waan kalaqaa faayidaa qaba. Waan saayinsii, waan qonnaa, waan malee dongarree qeerroon tokko diroonii oomishee, maalii oomishee, qawwee akkasii oomishee, taphii ijoollee durii hiddifaan taphatanu. Environmentum keessa oolu fakkaata namni. Waan loonii qabnu waan taateef mana manjaarrannee ijoollee gaaf turree hiddiifaadhaan loon taphan. Ijoolleen ammaan tana qawwee meeshaa waraanaa dhageetti, aadaa waraanaa dhageetti, diroonii hojjetti, qawwee hojjetti, wanni isaan faarsan cuftinu waanuma qawwee teknooloojiin an teknooloojii diroonii malee waan biraa kan hojjetam jedhame hedduu argaa hin jiru waan taateef jechuun kun aadaan kunini babal'achaa jira. Aadaan kun gar cufa deemaa jira. Wata akkasinitti himuuti. Kanaan walittu qabatee Atsee Tewoodiroos nam jedhani mootii Itoophiyaa ammayyaa hundeessee jedhama. Seenaa Itoophiyaa keessattuu haasa'a. Atsee Tewoodiroosiin kunini mootummaa Amaaraa kan ammaan tana jiru kana bara 1855 kaasee dhaabee jedhama jechuun bulchiinsa Walloo ka Oromoo balleessuudhaan. Bulchiinsa jechuun Mahammadii bulchiinsa jechuun Alii Diqqaa jedhamu yookaan Alii Lammaffaa jedhamu kan warra jechuun Walloo san balleessee Gondar irraa bilisoomsee Amaaraa mootummaa dhaabee jedhama. Garuu bulchiinsi isaa bara 1855 haga 1871 darbuu hin dandeenye. 68 dhiifama. Magdalaa gubbaatti du'e. Magdalaa gubbaattuu gaaf du'e maal ture? Meeshaa bombii guddaa, meeshaa laawuncharii guddaa, bombii jedha. Laawuncharii guddaa, madfii guddaa naa hojjadhaa jedhe. Maaliifii jedhanii gaafatan. Tokko anin gaalla ittiin balleessa. Oromoo Walloo jechuudha. Lammaffaa Islaam ittiin balleessa. Turkii. Turkii ittiin balleesse, gaalla ittiin balleesse, gaalla ergamtoota Turkii kana qaqqalee biyya baasa yookaan cicciree galaana naqaa jedha. Atsee Tewoodiroos dhalaan ni barreessa. Galaana naqee achi deemee siree abbaa kiyyaa bilisoomsa. Abbaan isaa eenyudha? Mootii Salamoon. Israa'el deemee bilisoomsee addunyaa bulchaa jedha. Kun sheekoo Amaaraatidha. Addunyaa bulchuu fi Israa'elittuu filame. Israa'el kakuu waaqa wajjin qabdu, kakuu moofaa keessattuu kabanantii keessatti taabota kennamee fi san fudhachuu hin dandeenye. Kanaafuu taabotni waaqaaf ilmi namaa walitti fidu. Kabara Musee kennamee sun maal ta'e? Aksumii dhufee didate. Yerusaalem taate Itoophiyaan Yerusaalemii haaraa taate. Itoophiyaan bulchitoota addunyaa haaraa Israa'eloota gurraattii taate. Israa'elii gubbaan gurraacha ka keessi ammoo yoo du'an Israa'elii caala adii ta'u. Doonaald Leeviin fa'aa dubbisa akka yoo barbaadan. Literaaturii Amaaraa gubbaatti warra barreeffamtoota dubbisa akkas yaadaa turan. Kanaaf deemee achi Yerusaalemii qabadhaa jedhe. Garuu wanni Israa'eliin Ingiliiza wal dhabsiisee Tewoodiroos ijjeessise baazuqaa medfii guddaa Oromoo Walloo yeroo tokkotti naa fixanaa hojjedhaa jedheen. Ni hojjetaniif Sebaastoopool jedhamee maqaa itti baafame. Seenaa Sebaastoopool haasa'ee jira waraanni Sebaastoopool. Waraanni Sebaastoopool jechuun lafa ammaan tana Kiraayimiyaa jennuun tana Yuukireenii fi Raashiyaan irratti wal waraanaa turan. Lafti sun jechuun bakkee ammaan turre wal lolan sulxaanit Islaamaa cimaa qabdi turte. Warra Tartarii. Yeroo san Yuukireenii fi Raashiyaan tokko ta'anii Ortodoksiin warra Islaamaa sun balleesse. Warra sun dhagahee akka Raashiyaan Islaama addunyaa irraa balleessite anilleen Itoophiyaa keessaa Islaama balleessaa Walloo balleessaa jedhee maqaa cufa moggaas achirraa fidata Atsee Tewoodiroos. Yeroo sunitti odeeffannoo ni qaba. Yeroo sunitti infoormeeshinii addunyaa kan waan qabuuf waan addunyaan barbaadu yeroo sun Raashiyaan addunyaa irratti humna Ortodoksii guddoo waan turteef wanni jedha. Sun dhagahaniiti bara Atsee Minilik warri akka Aleksaandar Bulaatoviich fa'aati dhufanii akka Minilik Itoophiyaa qabatu ka gargaaran waraan aduwaa gubbaattuu ka gargaaran. Warri sun cuftun Aleksaandar Bulaatoviich kitaaba barreessa jira. Itoophiyaa in the Russian eye. Itoophiyaa ija Raashiyaatti yoo ilaalan jedhee kitaaba barreessa ture. Gaabbuu qaba. Oromoon inni cabse sun inni qaroomanii yoo warra Abisiiniyaatti ol tahee malee gad hin ta'an jedhe. Ummata bilisummaa beekaa. Silaa adoo Pileetoo fi Sokraatesi beekanii ummati warri yaadu kun Oromoodha jedhu. Silaa ummata Sokraatetii fi Pileetoon faarsu anammoo Abisiiniyaa wajjin ta'ee cabse jedhee gaabbee barreessa.
ummata birmadummaaf bilisummaan isa haga fardi isa deemuu dandayu ta'e har'a jechuun garbicha goone Amaara jalatti deebisnee jedha Abisiiniyaa jalatti deebisnee jedha. Garuu ummati Oromoo kun yeroo fudhataa malee tokko ta'e jennaan gaaf tokkin bilisooma jedha. Aleksaandar Pilaatoovichi kana bara 1903 kitaaba barreesse keessattuu jedha. Duwwaa 5 eebbifame maxxanfamseera. Kanaaf Oromoon yoo tokko taate Abisiiniyaa mo'achuun hin oolu garuu yoomidhaan waan jedhu. Gaafi yoomi malee ni bilisoomti irri aanti Itoophiyaa kan mataa mootitti taati jedhee Minilikiif namni dhufee Oromoo cabsee akkasittuu barreesse yeroo sana. Waan Pilaatoovichi Aleksaandar Pilaatoovichi waggaa 115 duratti beeknu har'allee beekuu hin dandeenye. Iccitiin sun nuun banamne. Waboo maali jenne asii wal nyaanne. Iji har'allee nuun hin banamne. Waan sun beekuu hin dandeenye. Kanaaf onnee hin jedhu aadaan waraanaa the culture of militarism warmongering waraan faarsuu waraan jaalachuun aadaa Abisiiniyaa dullattidha. Durillee turte kaleellee turte har'allee hin jirte. Aadaan sun itti fufaadha. Aadaa guddinaa, aadaa misoomaa, aadaa wal danda'uu, aadaa waliin jiraachuun, aadaa waan qaban waliin qoodachuu, ollummaa gaarii bulchiinsa warra sirna bulchiinsaa keessattuu eliitiin Amaaraa waan gos kanaa hin haasa'u. Kanaaf gaafii isaan Oromoo arganii gaafii isaan Oromoo beekanii seenaa Oromoo barreessaman የኦሮሞ ወረራ ታሪክ የምጻፈው በጦርነት ውስጥ ነው። ታሪክ ጻፊ ደግሞ አሸናፊ ነው አካብሲኒያቱ ወይም ተሸናፊ ነው። ኢንፋክት አባ ባሂሬ ሞአሜት ከበረስ ማለ እንጂፈኖ ራሂም በረስ ነው አባ ባሂሬ ሞአሜ ጅራ በረሱ ዋን ቤኩ ኦሮሞ ዋን ቤን ነፊ ጋፍ ወሊቲ ቡዋን ሱን ኪታባ በረስ አማ ኪታባ ካን በረስ ወለማፍ በረስ ጀዳ ኪታባ ኡመተ ጅብቱ ማሊፍ በረሰተና ጋፈተነ ጀዳ ነቢ ሙሐመድ Kiristaanii akka malee jibbaa jedha. Garuu jibbiinsa badii inni kiristaanummaa gubbaa dhaqqabs kiristaan caal namni barreesse hin jiru. An kanaaf barreesse jedha. Kanaaf kitaabii kitaaba basaasa ture. Lakkoofsa uummata Oromoo isin beeksisuuf. Lakkoofsa saba isaanii isin beeksisuuf. Haala waraan isaanii isin beeksisuuf to expose their barbarity of manners. Gara jabeenyi isaanii, hammeenyi isaanii, bulguu ta'uu isaanii agarsiisuuf barreesse. Kitaaba kana. Kaayoon kitaaba suni seenaan Itoophiyaa waraan keessattuu barreeffama aadaa waraanati. Yoo isin agartan shanqillaan wagganoo, warrarnoo, asgabbarnoo, asmallasnoo, qorratnoo እግዚአብሔር ታምር ሰራልን እንደዚህ ሰጠ ሀዲያን ሰጠን ማሊ ሰጠን ዋን አከሲ በረሰን ጋፍ አሞ ሞአማን እግዚአብሔር ቀጠን ጋፍ አሞ አንጎ በርባደን እግዚአብሔር ከትቢያ አነሰኝና ሾሞኝ አፄ ቴዎድሮስ ፈጠቀስ አንካዋን ቶኪን አርገትን ሞቲን ኢትዮጵያ ኒ ዱፋ ጀለመ ሞቲን ኢትዮጵያ ከኮሲ ከሳ ከሄ ኢትዮጵያ ቶክ ጎርሱን አና ጀለ አማናቱ ፍካሬ ማርያም ከሳ ቱሬ ጀለ ስኩን ሴና አብሲኒያ ተዳ ሼኮ ከነሞ ሀሳዋቹ ቤከን ጅራ ማሊፍ ወሪ ቁቤ ቀባ ወሪ በርኖት ቀባ ወሪ በተስካን ቀባ አቺንዱ ሞቱማ የጊታን እንዱባቱ ሚዲያ ቀባኒ ጋዜጣ ቀባኒ ቲያትሪ ቀባኒ ስርብ ቀባኒ አርቲ ዋን ሄዱ ቀባኒ አፋን ኦላንቱማ ቀቡ ቀባኒ ሰን በርሲበቻ ቱረን ከናፊ ሼህ አብዱራሂም አሊ ካሳ አፄ ቴዎድሮስ በረሱ ክነት ያገነነው ንጉስ ክነት ያገነነው አፄ ቴዎድሮስ መራተ ጎንደሪ ከሰበህ ነም ጉቤ guyyaa tokkotti hoggansi walloon qabde cufaayyuu fixee hidhee hallayyaa irraa gadhiise paatriyaarkii biyyi sun illee nama ijjeese. Paatriyaarkii Itoophiyaa achi geesse Maqdalaa irraa hallayyaa irraa gadhiise ijjeese. Garuu akka gootatidha. The Mad King mootii maraataadha Ingilizii seenaa gaafsuun barreessan. Ammoo Amaaraa keessatti man biyya nuu kennedhanii waan jedhaniif ni faarsan. Seenaa isaa kan namni dubbatan jiru. Iyya mayyisaa hagar maali jedhanii kaasan. Garuu ammoo qimaantii eegee jedhan hin dubbatanii dhoksanii maal gootii Amaaraa ta'uu qaba. Yoo ati qimaantii itti dubbatte maqaa dhooftu zareenyoodhaan akka nama kamiituu waan gaariillee waan badaallee ni qabanni jechuun wanni ani kan cufa haasawaa irra deebi'ee dubbachaa jiruuf warri kun seenaa akkamittuu akka hatanii seenaa akkam akka isaan fakkeessan akkuma isin beektaniif kanuma jechuufi kan akeekuuf irra deebi'ee dubbadha jechuudha. Seenaan Habashaa seenaa gos kanaati. Eenyummaan Habashaa eenyummaa feekidha. Dharirratti hundoofte dhaabbate jechuudha. Aadaan waraanaa horalleen kanaaf dhufa. Faannoon kun amma meeshaa waraanaa kan argate eegi eenyu fayyadamtedhaan Tigraay balleessina, Oromoo Walloo balleessina, Oromoo biraa balleessina, Maqdalaan deeffannaa maalidha Matakkaliin deeffannaa eessan deeffannaa jedhan sila Walqaayit Tsagade maalittiin kabajsiifannaa. Because siyaasa Amaaraa iliitiin Amaaraa akkaataan inni Itoophiyaa kan construct itti godhee itti uume
ilitii amaaraa malee uummata amaaraa haasawaa hin jiru. Beektota amaaraa, hayyoota amaaraa, warra siyaasa amaaraa haasawaa jira. Akkaataan isaan ittiin haasawaa jiran Itoophiyaan ristii warraati. Isaantu bulchuu qaba. They are the chosen one. Isaan warra filataman. Kibra Nagist eegi dubbistan sana. Kibra Nagist maal jedha? Kibra Nagist jechuun waaqii uummata Israa'elii wajjin seenee waadaa kenneefi. Isaan keessaa fayyisaan addunyaa akka dhalatu waadaa seene. Fayyisaan sun inni Yesuus Kiristoosidha. Garuu fayyisa addunyaa sun warri ganee fannisee jira. Israa'el rabbiin itti murteesse imimmaan boo'uu deemtanii dhiiga imimmaanii buustanii sanyiin keessan ni bittinnaawaa addunyaa gubbaattuu faffacaatanii akka callee taatanii. Kanirraa kan ka'e waaqii maal jedhamu ani Itoophiyaa filadhee jira. Kakuun waaqa wajjin kan jiru bataskaanii ani Israa'el hin taa'u eessa malee Itoophiyaa galaa malee jedhee Itoophiyaattu gale. Itoophiyaan kanaafuu biyya filatamtu taate. Itoophiyaan biyya kakuu waaqii ilmaan Abrahaamitiif seene Muusaaf seene san eegdu taate. Kanirraa kan ka'e Itoophiyaan ammaan tanirra kaatee Yerusaalemii haarawaa Yerusaalemii jechuun teessoo waaqaa jechuudha. Aksuumiin taate jirti. Itoophiyaan ammoo eegduu uummata filatamoo addunyaa taate jirti. Isiittuu addunyaa bulchan. Waaqii kee dubbatee filatee jiran uummata Israa'elii adii turee jedhama. Itoophiyaa dhufanii gogaa warra gurraacha. Itoophiyaan gurraachummaa ishii biyya jibbitu identity complexii qabdee jira. The Greater Itoophiyaa keessatti Donald Levin. Identity complexii gurraachummaa kana hin amanne. Garuu akka adii ta'anii akka Yesuus ta'anii addunyaa bulchuu waan barbaadanii fi seenaa hatanii fudhatanii gurraachummaa warra akka qaban san wajjin amanne. Kanirraa kan ka'e bataskaanii maal uumee jira. Nu addunyaa gubbaatti gurraachi taanee malee gaafa mangistamaatii seennu Israa'elii caal Faraanjii caal nuttuu adii ta'a jedhanii amananii. Kunin identity complexii guddaa siyaasa Abisiiniyaa keessa jiru. The Golden Wax deema dubbisa. The Greater Ethiopia deema dubbisa. Abii Mordaakai deema dubbisa. Kitaabota Abisiiniyaa keessatti wanni kun cuftuu barreeffamee jira. Yoo atamme kan gabbaastee dubbattu. Gabbaastee dubbattu faxaraanoo jedhan. Dhiyoo qajeela Mardaasa mootii Sheebaa jedhamtu kan Israa'elii deemtee Salamoon wajjin bulte jedhamu sun dubartiin duudanis wajjin deemtee bultee jedhamu kun Itoophiyaa irraa kaatee gachi deemte kashlabbummaadha. Dubartiin duudan deemtees wajjin bulteedhanii Itoophiyaan biyya jalqaba ka addunyaa kana waaqa ofii dhiistee waaqa boyfriendii biyyittii kabajdu Itoophiyaadha. Maal jennaan Saabaan deemte Israa'el deemte amantii jijjiiratte gad dhuftee Itoophiyaallee amantii isii jijjiirtee gad dhuftee mootummaa isiillee mootummaa Israa'elii gootee jedhee haasawu. Tokkoffaa waaqa boyfrienditidha. Lammaffaa boyfriendiin Afrikaa keessatti boyfriendii girlfriendiin haraama waliyyuu hin fuune jedhee dubbata. Garuu Sheebaa wanni jedhamtu yookaan Kiunsaabaa wanni jedhamtu hin jirtu. Saabaan Yemenidha. Bilqisa waan jedhamu Quraan keessatti seenaan hin jira. Seenaa Bilqisi sunirra fuudhanii seenaa Israa'elii dullachirra fuudhanii seenaa kitaaba qulqulluu keessa ka Asterii jedhan fuudhanii Aster jechuun mootii kibbaa jechuudha. The Queen of South garuu hin beekamtu maqaa hin dhabne. San cufa walitti fuudhanii achiin duubatti Makaree ka jedhamtu Makida mootii warra jechuun Nuubiyaa ka Suudaan fuudhanii kan hunda walitti godhanii karaakterii tokko Itoophiyaan mootii Salamoon wajjin dubartiin tokko raftee dubartiin sun ilmi dhiira dhalte ilmi dhiira sun Minilik jedhama Minilikiin sun addunyaa bulchaa deema Itoophiyaa bulchaa. Minilikiin jaarsi jechuun Itoophiyaa bara dhuma jaarraa 19ffaa gubbaatti bulchisuun achirraa dhufee jechuudha. Minilikiin jalqabaa jira hin jiru namni beeku hin jiru. Minilikiin jalqabaa jiraachuun isaayyuu sheekkoodha. Kibra Nagistii keessattuu ka barreeffame. Kibra Nagistii keessatti barreeffame malee qabatamaan lafirra waan jiru miti. Maaliif seenaan Itoophiyaa waggaan 300 asirra dhalata Nugus Daawut Nugus Salamoon irra dhalate. Nugus Salamoon Yesuus dhalachuun duratti bara 1,000 jiraate. 10 BC. 10th century BC. Yookaan bara 1,000 Yesuusin dhalachuun dubbatti. Yesuus akka dhufeen dubbattu addunyaan hagam 2023 jirra. Miti. Kanaafuu Itoophiyaa Yesuus shi'ame taarika allaatti. Matsaaf Quddusaawwi taarik nu. Walittuu fidanii waan kan cufaayyuu dhugaa seenee barachaa turre. Sheekko Amaaraa guddoo dubbisne aadaa waraanaa, aadaa badii, aadaa yaa'ii ka Amaaraa kana hedduu garrum jechuumaa fi kan cufaayyuu haasawaa. Daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo yoo waan haasawaa kan jaalattanii sagantaan kun isin ta'e qoqqooda faffacaasaa waliin gaya. Qoqqooda faffacaasaa waliin